Ni bochisuu malee yaadan qabdan afaan oromoo fa afaan federaalaa goona jettan maarre jettan kun seenaa taheera wanni afaan oromoo hundinuu afaan federaalaa ta'uudhaaf oromoon gaafii isii deeffachuudhaaf sigale oromoon gaafii isii galatoomi jihaad kiyya jihaad alfarq tim qabricho asumaan naa galatoon faddaam jaahan oromoon sigale afaan oromoo afaan federaalaa oromoon gaafiin isii lakkaawamtee teebilirra teessee jirti kanaa booda gaafii oromootiin daldaluun hin danda'amtu jeebbar mucaan obbo Baqqalaa afaan qabsiisee bar yaadatta moo yaadatta yaada harkaa qabanii jechuudha sigale yaada harkaa qabanii jechuudha obbo Baqqalaa waan jiru wallaalee jechuudha jechuu malee asii deemtanii osoo muyyaalatti mari'anne maqalee dhayxanii je'eeti gartee afaan qabachiisee jechuudha booda nuti gaambeennu gaafa san ifiifuu maqalee nurra nagaya taatee argamtee jechuudha dhumarratti sigale yaadatta moo yaadatta itti aansuudhaan lammaffaa obbo Taayyee Dandayaa OMN gubbatti kan guyyoo waarii oo interview godhe boonee garaa dhiibaa Baqqalaa Garbaa faa wajji dhihaate isa qofa warri mormitoonni nam 3-4 yaadatta moo yaadatta ni yaadattanii mormitoonni sigale nam meeqa Taayyee tokkichaa dadhabanii jechuun maaliif yaada harkaa qaban gaafas mootummaan kun mootummaa haarayaa sigale hin danda'amu dhaabbanneef ilaaluu qabnaa filmaataaf qopheessuu qabdanii ummata akkanuma girgirii kaa'uun qabdanii karaan taaneen aangoo dhufuun hin danda'amtu filmaataan malee rabshaa dhiisaa sigale yaada maddisiisaa yaada asfidaa yaada badhaadhina chaalenjii godhu garraan sigale aangoo isinii tarakkamnee yaanaa jechuu turanii jechuudha sigale way pipi amma garuu sigale amma garuu maal siinjaan wanni tokkichaan isi harkatti hafte maal siinjaan ka aangorra jiru oromoodha siinjaan hay oromoo ta'u bakka namni aangoo gi qabate oromoo yoo ta'e ajjeesii eenyu hayyama kenneef buqqisii eenyu hayyama kenneef gibiraan gidirsii eenyu hayyama kenneef naa'ime idaan oromoo ta'u haa ajjeesu mirga qaba mirga ajjeechaa eenyu isaa hayyame heera kamtu isaa hayyame sigale mee heera kamtu isaa hayyame mirga oromoo ajjeesuudhaaf oromoo buqqisuudhaaf eenyu isaa hayyame haya mootummaa oromooti sirri waliif galla tanarratti shakki laa shakka fi sigale laa shakka fi tanarratti rakkoon hin jiru mootummaa oromooti oromoo waliif galla abiyyi oromoo adaanech oromoo abiyyi namni hundinuu oromoo shimallis oromoo osoo mootummaan oromoo aangorra jirtu tulluu guulessoo maleen ichi nama ajjeesaan jirtu fannoon wallaggaan seentee ajjeesaan jirtu darraan seentee ajjeesaan jirtu inni kana taa'ee abaluu sijjeese dakaan shanee sijjeese jaan asiin fannoo sijjeese jaan hay akka oduu himaa godhachuuf mootummaa godhatte oromoo meenaahim oduu himaa akka ta'uufi mootummaa godhatte moo sigale akka gartee roorroorraa ittisu akka gartee waan dhufe hunda dura dhaabbatee mootummaan qaba jettee oromoon mataattiin ol qabattu ilmoota akka maaliif dhalta bakka hanqina keetii akka sii guutuufi barumsaan haa ta'u humnaan haa ta'u dandeettiin haa ta'u bakka atiin gahin akka inni dabree sii gahuuf ilmoo dhaltaa mootummaa tokko maaliif mootummaa kiyya jettaan dabreerra wayyaa ta'uu qabaa yaadaan hujiin gochaan haasawaan ozoon hin taane sigale dabreerra mootummaa nagaya fiti mootummaa badhaadhina fiti mootummaa gartee hooggansisaa jalatti gartee namni hundi gartee caayaa isaa jalatti hafuura fudhate san ta'uu qabaa mootummaan tokko
Santahu qababar mootummaan wanni mootummaan kun mootummaa kiyya jettee ati ittiin dhaadattu ilma kiyya jettee ittiin dhaadattu sanii jechuudha. Amma wanni haasawaa jira kaaraat kiiloo jirus Oromoo kamaarree jirus Oromoo kamiitir kishoo hay wayi namni Oromoo miti siin jee jira. Nam tokko bar Oromoo miti siin jenne bar. Way osoo anachi geessite osoo jaawarichi geessite osoo marroo dirribaa achi geessite osoo taayyee achi geessite hay akkasi jeesu baqaanii ayyamtaafi akkasi buqqisuni ayyamtaafi waraana sirra jaarratee hattuu gubbarraa sigale hanga jala gaddiriirfatee akkasi saamuni ayyamtaafi hayni ayyamtaaf jechuudha. Saniifuu dammayni keenya fagoo jira jechuudha. Wanni mootummaa kana ittiin difeendi godhuu danda'e yeroo ammatti hin jirtu jechuudha. Siyaadachiiseetiin jira dheengadda gaafiin Oromoo takka takkaan lakkaawamtee teebilirra teessii jedhee mormuu turan hayyoonni PP keessa jiru jechuudha. Amma namni waan mormuun hin qabu. Namni mataa yaadu. Namni laalee waa argu. Namni waan qaallichi kun godhu jiru argu. Namni tokko aangoon qabuu jee amma duraan isinii hime. Ichi keessa Itoophiyaa keessatti haga qabaletti waan abiyyi fedhu qofaat dalagama malee waa takka Shimallis illee ittiin balleesseen jechuu ture. Jaawarillee sanuma dhufee mirkaneessee. An sirna kana sirri wajji dalageetiin keessa isaa seenee beekaa jechuudha. Yeroo hundaan irraan sii deebi'a bakka distiin siyaasaa irraa affeelamtu saniin ta'a. Hoggii distiin bishaan fixatteniin argan. Shuumoon abiyyi bishaan fixattee jirti. Distiin abiyyi bishaan fixattee jirti. Turii dhiyaadhu itti dhufuuf teessa. Sigale. Arkuuf teessa. Feetullee jaaladhu, feetullee mormi, feetullee hin mormin arkuuf teessa. Arra ta'uu dhabuun malchiisa. Waggaa kana ta'uu dhabuun malchiisa. Baatii tana ta'uu dhabuun malchiisa. Ni arkita waan itti dhufuu ta'u. Sirritti. Sigale. Sirritti itti qophaawamaa jira jechuudha. Sigale. Abiyyi moo hin danda'amu. Meetir kishoo abiyyi waaqa seete. Bar namaatu chikaayba. Abiyyi barkan deeggadda wayyaaneen funyaan qabdee ariitee asii diiyaaspooraa ta'e asii Minisootaa taaskii oofuudhaaf isaa hayyama baafatee bar abbaa duulaa yaamee opiidiyoo keessa qaanii jee deebisee bar. Abiyyi moo hin bakka waaqumarraa waaquma guddaa gabbu'ee biyyi bulchu jira. Sigale wallaalummaa ta'e sallaale. Sigale. Wayyaanee hangas geessu sanuu namni caccabsee daaraa godhe sekuriitiin sigale diplomaasiin qabeenyaan okkodoomiin ta addunyaa tana guutuu boo kaabineen bar kaabinee dhiisiitii bar ergamtuun kaabineetu gaafa wayyaanee san bar garaan isii hangana gayaa bar duudaan ciiftee nyaatti bar arra kaabineen tokko bar sigale ummata zarafee qawwee milishaan itti qabsiisee nyaatu jira malee waa takka sa'aatii namni gartee bosobostee sirni kun diigee wal gadhiisee ona namni bar maraataa ibiddaa manziilaa fi ibiddaan mana citaa bira dhaabbatu kana akkami suuta ibidda kanaa fi manziila kana harkaa fuuna jee hayyoonni yaadu jira malee sigale wanni kun waan faayidaa qabdu taateetii mitii jechuudha. Kan isin beekuu qabdan tanaa jechuudha. Itti aansuudhaan Jaawar Mohammad koottaa yaadaan nama mormaa je waan irreefu sii haasisan yaadadhuga. Kan dheengadda obbo Hayluun hundi Baqqalaa Garbaa nama hangas ga'usan nama akkasii siyaasaa danda'usan nama jabaa muuxannoo qabusan sigale dhukkee irraa kaasee OBN irraa galchi. Amma Jaawar Mohammad ni beeka. Jaawar Mohammad gaafa Finfinnee keessa jiraamaa wajjin dhiyaatin. Wajjin dhiyaannaan dhukkee irraa kaasanii jechuun yaada harkaa qaban. Amma Jaawar jarri akka humaa harkaa hin qabne beeka. Sigale. Ani garuu gaafa dura inni BBC irra bahee mee namni naan mormitan namni yaada naan faallaa qabdan sigale namni dubbiin Jaawartuun sirrii miti jettan koottaa naan mormu yaa Rabbii khaalqa mucaan kun maanuu jarjara ni jarjara amala isaaniin beekaa beektaati ko jarjara maanuu jarjara jeetiin rifadhee ture. Wanti horoo faayidaa horooqa sigale horooqa wanni isaa mormaan jirtu maaliif mormitaan
yoo yaada qabaadhe bar profeesaratti fiduu doktoratti fiduu hogganaatti fiduu barbaadu an deeggaraan badhaadhinaa dura dhaabbee mormuun hin danda'amu memmoo warnuma badhaadhina deeggarra jettu tana guutuusi jaluma deemi ilaali arraba jaawar malee kana dadhabinni kee kana jabinni abiyyii kana jijjiiramni abiyyi fide kana jijjiiramni itti deemamu jiru kana jettee takka tan lafa keessuun qabdu jechuudha. Diigal. Abiyyi rakkoon qabu, abiyyi maarreen qabu, warra jalaan rakkoo qabaa siin jette. Jala si haamuru. Diigal. Kan rabbi jala qale, tan rabbiin jala qale. Shayxaanni jalatti harka si haa darbu jiru. Jala maaltu rakkoo qabu? Namni rakkoo qabu isa. Jalli miskiina. Nyaatu, dhuguu, rafuu, ajaja eeggachuu qofa. Waatak aangoo tokko nam tokkoon qabu isa malee. Sigale. An hangaan shimallisitti dogoggoree shimallis qeequu ture sanii rabbii hiyye. Sigale dhiifama gaafachuu. Idaan inni halkan shimallisitti ajaja kennee akka hatu, akka ajjeesu, akka rashanu. Sigale karaa qopheessee daandii qopheessee ganama dhufeen wajji boo. Hanni tiqayyi masmari. Akkana nu godhanii siin jedha. Sigale kijibaa. Buufa nama gartee boochiftu nama kana zaalima aboo bar dhiira jechuun dhiirti bar jecha fiitiif duutii bar sigale mootummaan Israa'el kun bar Gaazaa keessaa bahuu fedheeti sigale akkanaan godha jee waan dhaadatee jecha isaatii jechittuu jira bar yaa rabbi osoo kuma godhanii dhiibanii na baasanii jee kadhatu jira bar sigale irti jecha fiitiif duutii guyyaa dheeraa asii hannan wajji arrabsaa ooleeti galgala hangam takka hattan oromiyaarraa hangam takka hatte wallaggarraa warqii meeqa hatte gujirraa meeqa hatte takkaan irraa tarakka baay'achuu taa'e shimallis kiyya miskiintichi yoo galeef jeeti gabbee caffee hundarra humaan fiddanni iyyitan malee eenyuu si dhagayaanuma iyyita malee jaabar bar inni nu baanaa bar nu warra asii hattu sa'aatiin lajee guyyaa dheeraa iyyaa oolu kana baan hattichi guddaa mujrimtichi edaan kan wajji taa'ee iyyuu kana si'ile moogganaan hattuu guddaan garuu kijibni si oolcha malee sin bulchuun hin galleefisa kijibni si oolcha malee sin bulchuun irruma dammayxa guyya tokko kijiba nama kijibu tokko irruma dammayxaa jechuudha saniifuu warra jala maarree jala mitirkishoo jala maalliyoo jala warri jettan kun dhaaba bilziqinnumaa hun beeytan ani siniifini kana himeetiin dubbii Jawaar Mahammaditti dabra warri arra bilziqinnaa mormaa jirtan kun waa takkaas Oromoo fiddu abiyyi survive yookaan abiyyi hambisuu hin dandeessan wallaahi billaahi tallaahi rabbiin si qaadu osoo ana taayye hangaasa Jawaar Mahammadi guutuun keenya jala deebinee abiyyi jala kursii qabna jenne wallaahi abiyyi survive ta'uu hin danda'u siyaasaan isaa enda taatee jirti sabaa sablammii biratti goommaan isaa hafuura yaasee jira hin danda'amu abbaan fedhe osoo isa jedha amma waan asirraa wacaa waan kaaree takkaa fi lamaan sossobanii asirraa wacaa tana dhiisi namni faayidaa si deeggaru dhageeffadhu wayin sitti namni faayidaa si deeggaru guyyaa faayidaa san dhabe hallayya si darbaa'e sigale namni faayidaa si deeggaru guyyaa faayidaa san dhabe si dhumatti tanumaan isinii dhaamaa nama faayidaa si deeggaru deeggaraa kiyyan jeen Opinion ammachi tetteessituun nan tokko garaadhaan ichi taa'utti hin jiru. Silent killer jedhani. Hoggi inni gartee kana jijjiirremi kana gooneemi bar protesti jiranii bar hin jibbin. Yaa maraataa kiyya hin jibbin. Uummata akka caljee hoggi inni fiigaa jee numa fiigu. Hoggi inni harka dhawaa jee harka dhawu kan bar protesti irra jiranii. Afaanin akkasii jalaa cal jechuun kun ati bineensa ati ajjeesa yoo gaafii si gaafanne nu hiita nu jeefta nama mirga namaan beenne jechuutti himu jiranii bar sigale beeyta akkasii
hoogganaan tokko hoogganaa gorsaan qabne hoogganaa namuma isa faarsu malee ka isa qomatun dhageeffan hoggita ta'ani paarlamaan guutuun harka shab godhu kana isin waan jaalatan bar protest irra jiranii bar siifin galin malee hay rabbiin maal jaa waan takka dandeessu jijjiirii jaa dadhabdu jibbii jaami bar jibbanii garaa keessaan jibbanii uf jaaniiti yaa rabbi kana la qabrii keessaan baanetti isa galchi jechaati harka dhawaati bar qabrii keessaan baanessi haa galchu janii si gal protest irra jiran hin jibbina gujjaab jaan garuu haadireen teenya si gale garuu haadireen keenya qalbii horachaa ummata khiimee dhiisu qabdala wajjijiramni dhufuuf ta'a miti dhufuuf ta'a na amanitan insha Allah taala biiznillah taala jijjiramni gaafa san akka mataa ol qabattee ummata keessa dhaadattu if qopheessi ummata keetirraa suutaa harka fuudha so saniifu warra caljee isa jala tattaawanaa sin jibbina inni sin arrabsina achi keessa sabboontota meeqaa jira gootota meeqaa jira sigale nama oromoo tanaaf jijjiramni akka dhufu gaafiin oromoo akka deebitu jalaa gubbatti an nin beekan warra maangorra jiru kana wajji dalaguu turre nama if caalaa oromoo jaalatu jira kagaruu dirqamee oromoo hidhu jiru ajjeesisisu jiru jira dirqamee godhu jira jechuudha innichi ichi taa'uun oromoo fu faayida saniifu hay jaala ziz godhime protest irra jira jechuudha saniifu kanan jibbinaa jechuudha akkasitti eega qabanne booda kara Jawaar Mohammad dabarraa jechuudha kara Jawaar Mohammad dabarraa Jawaar Mohammad kitaaba barreesse ana madura Jawaar jechuun jaaraadha Abiy Ahmed brigade waraanaan sodaatu waan feetin sodaatu hawaasa ijaarame sodaata ani isiniin jedhe dhiuma tanaan isiniin jedhe wanni piipiin akkatti itti iyyituuf warri iyyuu waan iyyuuf hin beeku malee warri iyyisiisu waan iyyisiisuuf beekaan isiniin jedhe ture oromoon gaafa dubbiin eessa jallatte gaafa taayyeen faan ka'anii caffee keessaa iyyusan dubbiin akka jallatte nama hundaa galtee namni hundi gig jee dhaabbatee filaalee amata meeqa qabsooyne amata kana hunda Jawaar Mohammad caljee jechuudha qabsoon oromoo deemuu ma jirti marroo yoo calje Jawaar yoo calje ayyooniin calje taayyee yoo calje qabsoon oromootu numa deemte hanga galmasii geessutti tana qabadhu gubii gati amma warroottan Jawaar Mohammadin amanamu Jawaar Mohammad amma dura kana nu godhe Jawaar Mohammad diaspora hayyoonni gurguddaan ka aaran anarraa eegali nuundinu aarree jira Jawaar dhuga nu facaasee kute wajji qabsooyne halkanii guyyaa wajji dhaabbanne wajji qabsooyne garuu Jawaariif hin qabsooyne hayyoonni keenya wanni beekuu qabnu Jawaariif hin qabsooyne saba keenyaaf qabsooyne Jawaar faa warroottan bar Jawaar bar nama duuba Jawaar godhee bar beeytaati Shaharukaan kana takka warra filmii dalagu kana nama filmii bireedduutti kenne sun hin beekamu jechuudha ka duuba jiru sun hin beekamu garuu Shaharukaanii beekamaa jechuudha iskiriin irratti filmii kana isaatti taphata waan ta'eef isaatti faarfamaa jechuudha Jawaar bar nama duuba akkasi dhiira godhuu ture wanni akkasi dhiira gooteef taphachiiftee Jawaar beeksifteef sigale ummata keetiif Jawaarin amanamu warra juu kanaafin deebii qaba deebii qubsaan si qaba Jawaarin amanamu Jawaar kan akkamitti amanta sheekha mee ati kam jettaa warra keessaan dhuftanii naan jettanii jira eenyuun nama siyaasaa amanisiin jemeenaa first over eenyumaan nama siyaasaa amanisiin je sigale eenyu amanisiin je hay Jawaar amanuun sin barbaachisu
maal godhuu si barbaachisa? Sirna amanamaa ijaaran. Ka Jawaar keessaa bahuu hin dandeenye, ka Taayyeen keessaa bahuu hin dandeenye, ka Sheekka Abbuutaa keessaa bahuu hin dandeenye, ka Lammaa Magarsaa keessaa bahuu hin dandeenye. Sirna amanamaa. Sirna amanamaa ijaaran. Abbaan fedhe yoo dhufe boru si gana. Siyaasa jechuun faayidaadha deero. Faayidaa tiyyatan eenyu wajjin itti fufsiisuu danda'a. Abiyyi Oromoo isa aangoo fidde darbee Oromoon Jawaar jala kunnaan darbee Amaaraa sin fudhanne. Mililik dhukkeerraa dhadhee asin kaafanne. Maaliif faayidaadha? Osoo sirna jabaa gaafas qabaanne. Osoo sirna gaafa qabsooynu san sirna jabaa jaarrannee jiraanne. Sirna san keessatti Abiyyi adabuu dandeenya jechuudha. Jawaar hayyoota jaaruu qaba. Maal hayyoonni Jawaar jaaru hayyoota harroota Jawaarii malee. Dhugaan sii maal dhageeffadhu. Hayyoota jechuun bar nama yaada maddisiisu jechuudha. Ijaaramii qabi ilma keetiimi qabi geengootti godhi. Jawaar kan akka qabsu asii bahuu hin dandeenye serkool itti mari. Amerikaan tun hayyoonni keenya haanu jaaruu isaanii jawwarte sirna bilisoomfataniiti sirna jabaa qabanii jechuudha. Sirna amanamaa qabanii jechuudha. Namni kan dhaadatuun sirna malee namaanii miti jechuudha. Yoonii fi sirna jabaa qabaatte abbaan fedhe wallaalaan fedhe dhufee si hoogganuu danda'a. Yoo sirna jabaan qabaanne wallaahi waa takka si hoogganuu danda'an. Maaliifi marroon kun gootummaan itti hafte? Marroo dirribaa jechuun gootummaan gurbaa sanitti nafneef. Yoo leenceen jiraate, yoo dhiirti jiraatte bara kana keessa marroodha. Maaliif saksiis ta'uu dadhabee? Si galee? Maaliif zammane kaaseen dhufee amma tokkotti amma namoonni gariin ka aboon urraadhiisi tun asumaa qa'ee keessaa waa tumti zamane kaaseen faan bar magaalaa gurguddoo qabatanii maarree godhanii obboleessoo jarri jaarmaya beeka waan inni anaasa'u tana beeka. Oromoon bar namoota malee jaarmaya hin beektu. Amma yoo jaarmaya cimaa tokko as bahee namni isaan barbaadan sun keessa hin jiraanne kun jaarmaya asiin jedhan si galee. Kun jaarmaya asiin jedhan. Saniifu marroon wanni inni itti gargaarsa dhabee zammaneen faan itti milkaawan si galee jarri hiikaa jaarmayaa beekaa jechuun bara meeqa biyya sana hoogganuu ture. Kanaa booda nama siyaasaatti amanii maarree amanuu hin qabdu miixirqishoo amanuu sirna amanamaa jaarradhu caljii itti dhiisi. Sirna amanamaa jaarradhu. Amma dura sirna amanamaa jaarrachuu dhabuutu qabsoo teenya akka namnummaan tokko deemuu nu godhe jechuudha. Akka namuma tokko teenyee sirni sun biyya tana bar pirezidaantiin Ameerikaa heera jallifnaan impiich godhanii bar. Hoggisa aangorraa darbanii bar. Mee ati Abiyyimma heera jalliseeti sijjeesu jira. Gibira heeraan ala sirra fe'ee kaadireen hanguma barbaadde sirra fe'achuu jirti. Mee firraa kaasuu dandeega? Ilma Oromooti. Bashaasha dhalate. Si galee? Mee firraa kaasuu dandee? Osoo sirna qabaattee sirna gibirritti kafalamu kana dubbiftee caffee yaamsiftee bakka bu'aa kee yaamtee qorattaa jechuudha. Bakka bu'aa kee yaamtee eega qorattee booda bakka bu'aan kee waan kana caffeef dhiyeessaa jechuudha. Caffeen pirezidaantii impiich godhuu dandeessi. Ari'uu dandeessi aangorra. Sirnan qabdu. Boru kadhuufuus akkanumas si fe'ata. Sirna tolfadhu. Si galee. Hayyoota sirna tolchuu qabu as baasuu oomishuu danda'uu qabnaa jechuudha. Hayyoonni keenya tattaaniituma afaan dhaabanii abaluu nu jaari abaluu meetirkishoo maali adeeroo? Maaliif hayyuu taate yoo namni si jaare? Mee maaliif hayyuu jaamte? Ifiifuu akka nama jaartuuf hayyuu jaamte? Ati bakka tolfatteetuma suufa kee gata harkifattee raabaadoon irra teessee hayyoota. Yaada maddisiisuu qabda. Si galee. Yaada maddisiisuu qabda. Jawaar Mohaammed Geessaa baachaa jira.
Chech barbo Jawar sila itimbonu qabdani bar. Arra warra biyya ala kana tattaa'ee Jawar irratti khumii khaasuufin dubbachaa jira be. Bar Jawar qabsoo bar kuftee namni hundi baranda jala dhaabbatee yaa Rabbi yoo dandeesse dandeettii teetiin bilziqinnaa na godhi jedhee namni hundi Rabbi fi kadhachuu eegale Jawar dhufee bar caccabsee bilziqinnaa osoon kitaaba keessaa hun dubbisiin hin gaabbu qola kitaabaa tokko qofaan. Sigale. Qola kitaabaa tokko qofaan biyya guutuu kana godhee bar. Nama kanaa ifiifuu qabachuudhaaf sirnatti tolfattee akka isatti qabdu mooraatti ijaaruu qabda. Loon jajjaboo kana maali mooraan qabanimmi. Yoo mooraan qabuu dadhabde haadaan hidhanii bar haanni sun sirnaa bar. Sigale. Sirna looniitii bar waan looniin adabu. Qabu gootee hiitaa bar akka inni bishingaan nyaanne akka inni loon kana gaafaan hin dirre irraa hiitaa bar hoogganaas akkasitti hidhachuu danda'u qabda. Akka inni sin saamsifne akka inni dikteetara sirratti hin taane akka inni gartee walabummaa ta'e mirga uumamaan qabdu aangoo isaatiif jecha si sarbuu hin dandeenyetti haada san sirna san itti godhu qabdaa hiitaa jechuudha. Hayyoonni kana qopheessuu hin dandeenye angartee hayyoota jee yaamuun baay'ee natti ulfaata. Yoo isin jalatti hafte garuu viidiyoo tiyyatana laala sirreeffadhaan. Tajaawaritti hin deebi'a. Jaawar Mahammad nama silaa osoo beeyne jabeeffachuu qabna. Jaarraa kana keessa daa'imandii siyaasaa yoo jaame Jaawar Mahammad dhugaan siima. Ani piipii tana keessaan tureesi hanga innichi keessa nu shoorarkeessuu ture. Sigale oliin baafannu malee sirriitti hin beekaa jechuudha. Sirriitti hin beeka. Itti haa dhufnu. Bar nama biitti kitaaba isaa bittee deeninnatiin biyyaa humni xiqqaa yookaan sukuriitiin biyyaa kitaaba isaa jijjiirtee bar yeroo fudhattee teesse Itoophiyaa guutuu jechuudha biyya. Jaawar wahii Itoophiyaa keessa nama kitaaba barreessu yeroo duraatiif namni yeroo duraatiif kitaaba barreesse Jaawar qofaa Itoophiyaa keessatti. Idaamuu maraataa sun numa barraa'emi. Maarree miitirkishoo numa barraa'emi. Hin gaabbuun kun maaliif addunyaa shoorarkeesse qolli isaa qoftiin hin gaabbu. Haga ammaa hin gaabburraa iyyuu jedhanii. Afaan Soomaleetiin, afaan Amaaraatiin, afaan Oromootiin, afaan Tigireetiin addunyaan tun guutuun kulli shee min al-lughati fi al-madinatu al-Itoophiyaa jaami arabni guutuun ni usirra dubbatu jiraan. Maalumaa Itoophiyaa seenee mindinoo hin gaabbu namni hundi shoorarkaawee sigale. Shoorarkaawee sigale. Maaluma hin gaabbummaan kun. Maaliif qola kitaabaati bar keessa kitaabaatuun hin dubbifnee baramadu. Hangas akka nama kitaaba mootummaa kitaabaan girgiraa'u ati mootummaa jaba namni diiguu hin danda'u nam tokkotti bu'uu hin danda'u mootummaa hin gaabbuun gurbaan tokko kana godhu jiru. Ansilaa mootummaa san ta'e hin gaabbuu mitiin ni hin gaabbaa dhibba tokko yoo barreessee irraan kaayyenne qaba. Maaliif ummata kiyyaa wajjin sirna tolfadhaa jechuudha. Ummata kiyyaaf hin gaafii deebisaa jechuudha. Ummata kiyyaan fedhii isaa guutaaf jechuudha hanga hin danda'utti. Taniin hin dandeenye immoo gabbeetiin ummata kiyya tana hin danda'u. Addunyaan gargaarsa narraa murte. Addunyaan narra duulu jirti. Addunyaan akkana na godhu jirti. Sigalee ummanni Oromoo nu nyaachisi nu obaasin jenneeni bara. Gaafii teenya nu deebisi. Hidhaa nurraa dhaabii. Ajjechaa nurraa dhaabii. Ijoollee waraanaa guurtu dhiisii. Rabshaa dhiisii taa'ii mari'adhuu jechuun jiraame. Egalee tanumarraa dhiiftaa jechuudha. Kun garuu hin gaabbuu biteeti kitaaba namaa heera addunyaa dhorkaa beeku. Jaawar amma yoo hassase intarnaashinaal lawiidhaan irraa harkachuu danda'a beeku mootummaa sana. Mootummaa hin gaabbuun tokkichi kana godhe mootummaa jaba. Mootummaa Afrikaa keessaa jaba. Mootummaa makiinaa inni oofutana. Makiinaa inni ijoollee miskiinaa koofiyaa diimtuutti naqee oofutana waan guddaa seetanii abbilee. Lafa keessa hin jirtu bar qilleensarra malee. Piippi wanni jedhu. Osoo hiddisii gaffagoo ta'e osoo mootummaa jabduu taate
osoo mootummaa sodaatamtuu akka ati jettu san taate osoo mootummaa Afrikaa Oromiyaa bira kuttee Itoophiyaa bira kuttee Afrikaa nagee buusuu dandeessu taate hin gaabbuu tokkichaan akkamiin namni walillaa qadarsa hunda arga. Amma jeneraalota isaa kaan shakkee kaan gubbaa kaan jiru Yilmaa Mardaasaa irra kam godhu jira. Hooggantoota isaatiif nageenya eegsisuu de Yaayaa Gullallee keessatti qalee maaltu ta'e ichitti kaabinee isaan fidne guutuu walii qabanii irra shanamne waraana adda bilisummaa Oromooti. Inni asii hin gaabbuu si jijjiira. Sigale warri inni ganda keessa ergatee gibira guuruu nageenyaan harkanneen siin jedhe. Wanni inni hin gaabbuuf maraatuuf tanaa jechuudha. Sigale duraan inni mootummaa tana gartee gosummaadhaan andeen gad gaafa inni gujii lallabuun isinii waan takko haasa'e hin yaadatta yoo ta'e malee. Wanni gujii wanni baalee sigale wanni booranaatun Abiyyi Boorana jaalateetii miti. Takka gujii jibbeetii miti. Takka arsii jibbeetii miti. Faayidaa tokkummaa Oromoo keessa Oromoo kana caccabsuu deema. Akka gujiin Booran rakka'u. Akka Booranni Arsiin rakka'u. Tokkummaa jaraa kana caccabseeti gartee. Dhukkee isin godhuu deema ifi eeggadha uummanni keenya haga latu. Haga ammaa gujiin Booran irratti hin xiyyeeffanne. Arsiin Booran irratti hin xiyyeeffanne. Sirna irratti xiyyeeffatan malee uummata dammaqa. Salaamtaan isinii kennaa jechuudha asuma. Thank you. Ka isin caccabsu jiru Shimallis illee miti. Down Shimallis jettan. Niin arka viidiyoo keessa. Shimallisii miti. Shimallis jechuun nyaatee dhugee rafee. Telefoona qofa eeggata yaabbuliyyaan. Namni afaan dhooyfatee isin caccabsaa jiru qaallicha Rabbi Oromoo irra kaayee kana. Abiyyi namni kana isin godhu jiru. Xiyyeeffannoon keessan Shimallis miskiinticha dhiisa waan itti himan waan afaan isaa kana laalina garaan isaa qulqulluu. Humaan feetan mallagoota naan murteessee jira. Akkana jiijaan sigale yoo kana juubaatte ni duutaa beekadhu jaan. Sigale yoo kana juubaatte galgala farshoon ta'e jirtu beekadhu jaan sigale. So saniifu Shimallis wanni takkittiin haadha mana kiyyaatti wajji rafuu jee qofatti hin dawwalle. Wanni takkittiin inni isaan ala godhu hin jirtu jechuudha. Miskiinticha dhiisa. Dhiisa. Kakkana godhu jiru abbaan shidaa kana jechuudha. Kana. Oromoon gaafa dhukkuba isaa beeke dhukkuba yoo beeke wallaansis hin dhibu. Oromoon haga ammaa wanni rakkate wanni waggaa jahan tana rakkachuu jiru dhukkuba isaa bakka wallaale. Dhukkubni kun kiyya kun eessa dhukkubni keessan namicha kana jechuudha. That's it. Wala hattuu jijjiiruun barbaadu. Ifiifuu hattuu kamii jijjiira. Yessarii qofa walii qabate hattuu kamii jijjiira. Inni nageenyi biyyaa isa yaachisu. Dhumaatiin uummataa isa yaachisu. Beelli uummataa isa yaachisu. Buqqaatiin uummataa isa yaachisu. Daangaan Itoophiyaa kasarmame isa yaachisu. Isa yaachisu hin gaabbu kitaaba Jaawar tokkichaa kana qofaa jechuudha. Maaliif kun isa yaachisa? Maaliif hin gaabbuun isa yaachisa? Kursiisaa jalaa fuudha wanni isa yaachisu kursiisaa qofa. Sabaa yaadu, caasaa isaatiin yaadu, paartii isaatiin yaadu, waa takkaaf yaadu Abiyyi namni jedhamu. Dhugaan siiman. Sirritti jala buunee wajji hojjennee qulqulleeffannee siimu jira. Wanni armaa gadii maskiinaa dhiisin dura maskiinaa wajjin nu haasofsiisu. Sigale san protestii irra jirti jennee haatti jabaattu jennee fudhan isa hin gaabbummaa isa yaachise. Jaawar Mahammad jechuun ni beeka. Sirni kun eega Jaawar lafaa ka'ee haasa'uu eegalee akkam jira. Bar dur manzara uffatee cee amma manzara hunda darbee fiigu jira mee laali footoo Abiyyi tan amma naannoo Soomalee dhaqee girgirii amma manzara hunda jabaattu malee gaalleen alba'u jette Oromoon oggii mammaa jabaattu malee Abiyyi manzaraan darbu si gale. Amma bar manzara darbee cee jira bar dubbii fooyyee manzara Abiyyi irraa darba sitti hin fakkaate.
Sigale fiigu jiraa jechuudha. Maaliif woboon tarkaanfii isaa jabeessaa jira. Sigale woboon tarkaanfii isaa dalagaa isaatti jira. Sigale namni oggee afaaniin calje dalaga jira beeku. Dalagaa isaatti jira. Jaawar Mahammadiis hawaasa sigale jedhaa burjaajii keessaa baasa. Oromoon beekni burjaajee. Dhagaa tokko dhufee dim idduu jee dhagaan kun eessaan idduu beejeeti burjaajee namni. Sigale burjaajii kana keessaa uummata baase. Waan nuti waggaa lama iyyaa turre torbaan lama dhufee uummata kallattii garsiisee jechuudha. Waan nuti qilleensa irratti isinitti iyyaa turre mee viidiyooti yogguu laala haasawaa Jaawar ammaa kalaala. Waan nan qilleensa irratti iyyaa turre isa walii qabee fidee dhap godhee lafa gabbuuse. Kana khasirnatti tolfachuu qabu eenyu si aktaroota Jaawar duuba tattaa'u jechuudha. Dheengadda siif himeetiin jira. Cufti asuma baatee miidiyaa irratti oruu miti gahee hojii keetii. Hawaa katabuu danda'u, hawaa yaaduu danda'u, hawaa dubbachuu danda'u, hawaa dhiyeessuu danda'u, haloluu danda'u, sigale hawaa baasuu danda'u. Gahee hojii adda fudhadhuu diinni kee abaluu sirna kanaa ji'iitii xiyyeeffannoon kee diina keetirratti jeetiin dheengadda siyaasa jechuudha. Sigale amma asii Jaawarin amanamu Jaawar akkanan ta'u mitirqishoon ta'u kan dhiisifirra. Sigale kana dhiisifirra siyaasa keessa eenyu amana. Pirezidaantiin Noorzi Kuuriyaa kana laaltu nama heeraan filamee aangoon itti moo'inaan akka ta'u wallaalee jeneraalota garii mariisise bakka labsii yeroo muddama labsadhu janiin jeneraalonni akka godhan wallaalarre. Hoggiinni labsii yeroo muddamaatiin labsa jee paarlamaa waliin yaammatu paarlamaa isa morman alatti ittisuu turanii jechuudha sukuriitiin namicha Noorzi Kuuriyaa South Korea North Korea miti South Korea san. Sigale warra isa mormu sukuriitiin alatti ittisanii warruma as keessaa kanaatu isa mormee jechuudha. Maaliif sirna bilisaa jaarratan. Silaa sirna akka Abiyyi taate boonee dabarsa waan barbaade. Sigale sirna bilisaa waan jaarrataniif sirna waan namoota irraa bilisoomsaniif sigale maal godhee warruma as keessa jiruutu harkaa kuffisee aangorraa isa kaasanii kunoo kalee isa hidhuufi mana isaa eeyduu isaatii waliin dhukaasaa oolanii jechuudha. Eeyduu jabduu waan qabuuf jecha hidhullee dadhabanii irraa deebanii jechuudha. Saniifuu maal godhu qabda? Waan godhuu qabdu godhi. Nama eeguun sirra hin jiru. Ijaarami. Hawaasa kee dammaysi. Hawaasa kee kallattii qabsiisi. Hay. Amma namni kallattii qabsiisuun bar xiqqeesh takka yeroo sirraan fudhatu bar. Hojii Abiyyi bar amma maraataa nuni beeka. Abiyyi nama akkam akka ta'e waa takka miidiyaa irra teessee ispileen godhuun sin barbaachisu bar. Hojiinuu inni nu garsiise buqqisaa, diigaa, caccabsaa, godaansisaa, sigale ajjeesaa akka ta'e hojiin isaa mirkaneessite. Inni ganaa kanaa booda Abiyyi waan takka qofa harkatti hafe qawwee qofa. Laal inni tokkichatti adeemi mataa adda facaasuu qofa. Chaansiin takkitti tana qofa qaba. Sigale amma marii wanni jaaniif jala deemanii suutoo zoon inni mataa adda naman facaafne luka qabanii lafaan dha'uu barbaadaniiti malee hummarii beeka. Sigale hummarii beeka. Marii wanni jaamuun jirtu soo humna kee jabeeffachaa hayyoota keetiin sigale tokkummaa saba keetii tiifachaa dura deemuun dirqamaa jechuudha. Abiyyiif amma wanni isinitti jirtan tun baay'ee isaa gammachuu. Jimma, Arsii, Harargee, Walloo, Wallagga jedhanii akka namni walirra duulu kun akkana. Osoon baay'atan baasinii gartee hojiin isaa bakka ga'uufi jirte waan taate akkana duudaan ciisee of lala. Hogii isin ulee hudduu wal dhiibdan tana inni gammadu jira. Akkana akka inni barbaadu tokkummaa Oromoo diiguu facaasu. Maaliif hawaasni tokkoome gaafii gaafataa jechuudha. Deebii eeggataa jechuudha. Deebii dhabnaan qabsoof lafaa kaa'aa jechuudha. Hawaasni facaanoo taa'eetuma abaluun nu hasaare, abaluun nu maarree nu diige, Jaawariitu kana nu godhe, Leencoolotaatu kana nu godhe taa'eetuma hayyootuma komataa jechuudha. Ati hoo maal goote? Leencoolotaa si diiguuf yoo dalage ati Oromoo jaaruuf maal goote? Sigale marroo yoo lolee Finfinnee qabachuu dadhabe ati marroo kana lolchiisuuf maal goote?
Jaawar Muhammad yoo si jaaruu dide atiif jaaruudhaafoo maal gooti if gaafadhu jechuudha. Teesseetuma duudaan ciiftee sigale nama dalagee jiru dura dhaabbatiin dagaleetti qabiif yoo dagaleetti qabuuf dadhabde us afaaniin sigale gabbaatanii hayyoonni immoo jaawariin amanamu maarriin amanamu isinooni amanamtanii. Ana dabalateen hundi horiinee biyya galleen bineensa kana jala galleen hanga bineensa ta'uusaa garreen baqatinitti sigale namuu dogoggore jaawar qofaa miti. Bilisoomne qajees anarraa eegaleen hundaaje amma tasuu viidiyoo jaawarta bilisoomne jettuufi mootummaa kana jala siree qabna tajettu fuutanii ooftanii jechuudha. Ay amajjaa siree jala qabutti hin jiru. Amal lama caljeera mee wohuma godhaa godhu je achi dura lolu turee ba amajjaa guutuu siree jala qabu jira. Okay haa nama fixuu siree jala qabu. Hamana adayye isaa diiguu siree jala qabu. Haa milishaan uummata gidirsuu siree jala qabu. Sigale haa diplomaasiin hundi Itoophiyaan hundi diigamtee tuffatamtee sigale waraanni Itoophiyaa bara rakka sareetti nurraa baafadhaa sareetii sana si jechuun jirti Afrikaan guutuun waraana Itoophiyaa kan dur Awurooppaanuu hawwitu osoo nageenuu qabach wallaahi waraanni Itoophiyaa osoo akka dur taate amma Yukureen akka baay'ata baaftee bitattu Hottu Raashiyaan irraa dhorki jette takka Raashiyaan baay'ata baaftee hoo Yukureen irraa dhorki jette akka waraana Itoophiyaa kadhattu 100% I guarantee. Sigale Arabar Somalia Hassan Sheikh kana bar Hassanuma Sheikh kana khabirootii miti wayyaaneen bar General Quarter gurra qabee fidee abdiillee wajjaa soosisee farramsiisee makiinaa isaatiin Maqdashoo deebisuu ture bar. Kharra diplomaasii nabiyyi shirgoon jiru kana biyyi ammaasi ministeertitti Aishaatti ergee yaa Hassan Aboo Hassan Sheikh Rabbi sodaadhu qaalittiin dhayti assalamu alaykum jette Rabbi sodaadhu waraanni dilli huyyochi bee waan nyaachiif nuun qabu ekonomii teenya laaltee garta Rabbi sodaadhu hangumatti qophooyin waraanni kun as keessaa taa'u jette intalti waywaat sigale namichi rifatee akka ta'u haa meegaa itti yaannaa jeeni firragee sadarkaa tan ragaa gaafa dabarsanii aboo diplomaasii isin idduu jirtu ollaa idduu jirtu gaafana manzaraa shimallisiin laaltu kanaan addunyaan laalin ollaa keen laalin Afrikaan laalin Awurooppaan laalin Ameerikaan laalin gaafana anjuu yaadattu ise inni kuma shimallis yessar juun kanatti Soomaaliyaan yessar jettiin Keeniyaanis yessar Suudaanis yessar Eertiraan yessar jettiin itti fakkaatti. Maaliif gowwaan udaan garaa ulfaatu humna seehaa jette Oromoon hogimamman sigale akkuma amma beera gurguddaa kana wali qabee kaabine jee takkitti kharsii cofsiisee kat if dura tetteessee tullubbuun dubbattu sigale nyaattee dhuydee sukuriitiin eeggamtii mana bereedaa keessa galti sigale kuma reefu jennee ati bineensa jalan dubbannu janii cal janii tattaa'u jiranii jechuudha jaalatanii osoo hin ta'in inni addunyaan guutuun akkanumatti fakkaatti. Barnama miliyeena 38 beelawe jettee ozoon addunyaan Yukureen qamadii feetee dooniin asoofu jirtuuti qamadii importi goonee qamadii addunyaa ergu jirraa jaabu dhaabbate dhugaadha qamadii ergu jirta harka kan garaan beelaa harka dhawanii bar sigale gaaf tokko ni jijjiirama jechuudha abdii waaqaa sigale so amma akka kana ta'uufi waliigala waan naaseetan rakkoon tun hundinuu akka ummata irratti gabbuutee sirriitti lafa qabattuu fi kursii jala qabaa jaawarma ama jaha jala qabee hin ga'u jaha teebar ama jaha nu hundinuu jala qabnee ani ni beeytan asii waan roggae diaasporaa kanatti warrimma abiyyi juuhun warra gaafas nu jeesuudha ana jeesuudhaaf yele gangistara nabbite gangistara bira kute ifi gruupi injaaramee dhufeena jeesuudhaaf waa meeqaan dhoyseerra ta'an naaliif hin baasuun Oromoon gartee nuuf jecha kana ta'e maali jecha kana ta'e osoon hin jenne si dhaadatti anumaa fi rabbii kiyya iddoo haa ta'u jeetiin osoo taa'u jira kana hunda maaliif hin kafale saba kiyyaaf hin kafale jechuudha watakka
Ani yoo jaawarichi dhaqees waa takka irraa harkan. Abiyyi yoo achi dhaqees gaafaan akkasitti abiyyi mormuu sanii maaliin abiyyi irraa harkadde? Natti. Amma yoo jaawarichi dhaqees natti. Alhamdulillah. Biyya qananii rabbi na fide qananii ni jiraadhaa jechuudha. Rabbi irra malee namarra uumaan eeggaddoon. Sigalee. Saniifuu okay akka dhumaatiin dillituun itti fuftuu fi kursii jala qabamee naa hin. Kursii jala qabajee ture jaawar nama jecha dheengaddaati maarreen taane mitirkishoon taane jecha dheengaddaa inni meeqa hijibe abiyyi mataan isaa meeqa hijibe. Sigalee. Hanniti qayyi masmarii jee haga ammaa hataan jiru. Qorannu malee hin hujee haga ammaa uummata hidhaanii dhayyaa osoon qorachuu miti mana murtittuun dhiyeessin amata afuriidhaan jiru. Miseensi paarlamaa tokko gaafii aangorraa yoom kaata jeef haga irraa hidhaan jiru. Wallaansa dhabee rakkachaan jiru. Mee nama isarra hijibee jira mee rabbi sodaadhu. Osoon ummanni beelaan dhumu jiru. Sigalee qamadii biyyaalaa erginaa hijiba kana caalee jira. Osoon magaalaa Finfinnee jalatti woboon tarkaanfii fudhachaa jiru fannoon ittiin gaddeemu jiru. Nageenyi kana Afrikaafuu fakkeenya sigalee jee haasawaan jiru nama kana caalaa hijibee jira beenaa. Kursii jala qabna jee maarro jee jaawari nama namu mitirkishooni nama namu haya badabu inni ati kana ati jettu kun hangam takka amana. Kana ati jettu kun hagam takka amanamu jirame beenaa. So saniifuu ummanni keenya dammaqaa jaawar hoggantoota badhaadhinaatiif jaawar jiraachuun jaawar namni namichi kun sodaatu jiraachuun mindaa keessanii isinii oliiqa yaa gowwoota nama na arsinaagaa sheekka abbuuta asirraa taa'ee mormuun siif mindaadha badhamaa yoona arrabsaa oolte yoona dura dhaabbachaa oolte jabaadhu dura nurraa dhaabbu janii mindaa sii kafalanii. Sigalee hawaasni keenyallee yoo jaawara sii taa'ee isinii mormu jiraate hayi jaawarii uummata kana nurra kaasayaniiti bar haanni duraan inni sirra jabeessu jiru hundi sirraa laaffataa. Yoo marroon itti mudde sigalee hayi marroo dundiisu jettee kaabineen ganda keessa deemtee gibiraan sigidirsitu milishaa fudhattee sigidirsitu hundi harka sirraa kaafattii bar. Akka inni bakka gufuun takka isantuu inni ispaaltii godhuuf barbaaddaati. Nama waan kana dura dhaabbatu hunda duraa qulqulleessiteeti. Sigalee. Nama gibiraan sigidirsu. Nama si jeesuuf qophaa'u. Nama si buqqisuuf qophaa'u. Nama aadaa fi gartee safuutee hunda balleessuuf qophaa'u kana warra dura dhaabbatu hunda duraa xaraydee karaa qulqulleessiteetiif akka inni sirritti akka atileetii sanitti hanga bakka haada ga'utti akka inni fiigeechi dhaqee hanga inni si jeesutti wanni takka gufuun takka akka dura hin jirre akkas barbaadda. Hawaasa keenya dammaqaa. Ameerikaa guddoo tana Riippaabilikaanni Diimokiraatii sodaata. Sigalee. Diimokiraatiin Riippaabilikaan sodaata. Yooniin uummata kana miidhe Diimokiraatiin narra filama ja'a. Yooniin uummata kana miidhe Riippaabilikaaniinis Diimokiraatiinis Riippaabilikaanaan narra filama ja'a. Hawaasni tokko filannoo qabaachuu qaba. Jaawar gabbahuun ifiifuu alhamdulillahi rabbil alamin jettee salaatu shukrii salaatu qabdan malee keessattuu diyaaspooraa warra as taa'ee miskiina sana bar as teenyee as taa'ee uummata sarraa gibira kuma meeqa kafalaati abiyyi amma sirrirra jiraa ja'a. Haya ati as jirtaa uummata keetirraa kafalte kanama asiin qabne rabbii tokkicha malee. Ani mataan kiyya nama dachii jihaa tokko gurguree gibira kafalee mbe. Amma dachii jihaa tokko gurguree gibira kafale amma inshoraansii jedhanii asii keessaa dha'u jiranii jechuudha. Amma dachii haftee gurguraa jechuudha. Amata immoo dachii guutuu dhiiseeti baqataa ta'a jechuudha. Kana mootummaa kana namni deeggaru bara haraamii buleessu. Sigalee. Mee jimmuma ganda keessaa hin beejuu sana akkam godhu jira namichi. Sirriin namicha kana akkam godhu jira. Kana haa kana godhu jee kursii jala qaba. Amma dura gartee kana hunda hin garree hayyee
eega isinilleen deeggaraa jettan jee qaalii Oromoo godhee kursii jala qabee ture jechuu Jawaar. So saniifuu Jawaar osoo hin taanimma Oromoon kiyya maal godhuu qaba? Sirna tolfadhu. Sirna Jawaar hoogganu, sirna Sheek Abbutaa hoogganu, sirna gartee hayyoota guutuu kana hoogganu, sirna kana uumu guideline kajaaniin kana gartee haqiisa deemee namni hundinuu akka gartee hanga galma Oromoo san gahutti akkasi guideline itti tolchite goolii san hanga bira dhaytutti sirna akkasii tolfachuu qabda malee abalu gantuudha, abalu namanamu, abalu miitirkishoota, abalu kana Oromoo godha, abalu gartee Oromoo miti, abalu miitirkishoo nuti abalu Oromoo DNA irraa hajaan qabna deero. Ani yooniin dhaqeechi arra kaniin taa'u taate, yooniin faayidaa siin buufne, yooniin gaafii ta'e siin deebine, yooniin ajjechaa sirraan dhaabne, yooniin buqqaatii sirraan dhaabne, yooniin gudeedamuu sirraan dhaabne, yooniin gartee qaala'insa jireenyaa furmaata sii barbaaduu hin dandeenye. Bu'aa maaliin sii qabame? Mee bu'aa maaliin sii qaban haa himu? Namni tokko edaan eega Oromoo ta'e bakka waan fedhe godhuuf, jireenya si qaalessuuf, si buqqisuuf, dachii sirra gurguruuf, heeraan ala si hidhuuf, si ajjeesuuf, mana barnootaa hunda caccabsisiisuuf, sirna barnootaa jijjiiruuf mirga qabaa jechuudha. Akkana jechaa jirtanii bara mootummaa Oromooti, maarree Oromooti, miitirkishoo Oromooti. Waan jiru kana Rabbi sodaadhaan nurraa dhaaba. Mootummaa Oromoo caalaa sirna Oromoo jaarradha. Mootummaa Oromoo caalaa jaaruu caalaa sirna Oromoo yoo jaarratti wallaahi manzi Minilik qabrii ka'ee yoo dhufe Oromoo gabroomsuu hin danda'u. Sirna jabaa yoo jaarratti. Sirna jabaa yoo jaarratti. Saniifuu warra sirnaan bulu Rabbi nu haa godhu. Jawaar keenyatti muddi itti dalagi hayyoota keef duube hiriirsi wajjin dhaabbadhu mari'adhu ol dhageeffacha diinarratti qabsaa'uuf tattaafachuun yeroon isaa ammaa jechuudha. Hayyoota keenya akkuma reefu jenne mee hayyootuma keenyaa jennu marroo jettamu Jawaar jettamu hundasii akka isiin mooraa takka keessatti deebitee Jawaar yoo dippiloomaasii dalage marroon gaara keessaa akka tishitu marroo yoo fiildi marshaal ta'e Jawaar akka piraayim ministeera ta'u, kun akka pirezidaantii ta'u, kun akka ministeera haajaalaa ta'u aangoon tun lafa guutuudha. So sanirratti hojjechuu qabna, ijaaramuu qabna. Nama ijaarameetu diina firraa dhorkaan jaa Sheek Abbutaatii baay'ee isin jaalata sheetichini baay'ee isin kabajaa kanuma sheer walii godha. Sagantaatti aantuun inshallah hanga walitti dachaanutti nagaatti baay'ee isin jaaladha nagaatti.